Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Caamsaa Caamsaa 25 bara 2017 ashama akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaa keenya akkuma barame oduu isin dhageessisuun eegalla. Qophii addaa fi wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Michuu Lammiiti. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jecha amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Oduu guyyaarraa waliin ani Biiftuu Galgalooti. Godina Booranaa aanaa Areeroo fi Waccilleerraa odeeffannoon arganne akka himutti jala deemtuun mootummaa wayyaanee PDO'n waraana bilisummaa Oromootu dhufee as keessa seene jechuun aanaa Waccilleetti uummata walitti qabuun hiraarsaa akka jirtu dhaga'ame. PDO'n gaafa Somaaleewwan Oromiyaa seentee uummata Oromoo dararaa turte har'amoo waraana bilisummaa Oromootu daangaa ce'ee nageenya jeeqaa jira jechuun ofiis oliif gadi fiigaa uummata keenyas dalagaa isaarraa dhorkuun rakkisaa akka jirtu himame. Uummata nagaan jiraatuu fi loon isaa tikfatu walitti qabuun hojiirraa dhorgitee ofiis sodaa waraana bilisummaa Oromoo irraa qabduun hollataa akka jirtutu dhaga'ame. Kanaan wal qabatee namoonni jara PDO kana jala fiiguun uummata rakkisaa jiran saaxilaman. Namoonni Baanataa Booraa fi Girolee Huqqaa Guyyoo jedhaman uummata Oromoo basaasaa jiraachuu eeruun deemsa isaanii akkasiin kan itti fufan taanaan rakkoo isaanirra ga'u arguuf jiru jechuun qeerroo Waccillee dhaamsa dabarfatan. Oduu tarkaanfii humna addaa qabsoo bilisummaa Oromoo basaasticha Muhammad Amin yookaan Habtis jedhamuun beekamu dhalataa Ona Malkaa Bulloo kan ta'ee fi yeroo ammaa magaalaa Hararitti galee lukkeetii wayyaanee ta'ee fi magaalaa Harar Awwadaay Baabbilee Fadisii fi Haromayaatti bobba'uun dirqama mootummaa wayyaanee irraa itti kennamuun sabboontota qaroo fi dureeyyii Oromoo basaasuun hiisisaa fi ajjeessaa turee fi isin adda bilisummaa Oromoodha jechuun dureeyyota Oromoo doorsisee maallaqa irraa saamaa fi saamsaa ture. Utuunni karaa mana jireenya isaa Araddaa 16tti galaa jiru tarkaanfiin maayii irratti fudhatamee jira jechuun qeerroon bakkichaa gabaasan. Gantummaa fi ayyaalaallattummaan yakka dhiifama hin qabnedha. Diinonni kaanillee kanarraa habaratan jechuun dhaammatan. Giddugaleessa Oromiyaa godina Shaggar Lixaa aanaa Dandii naannoo magaalaa Gincii bakka Tulluu Andaarsaa yookaan Aannannoo jedhamutti ayyaanni Irreecha Arfaasaa bifa ho'aa ta'een kabajame jedhu qeerroon Gincii. Wayituma mootummaa wayyaanee dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuun beekamu maqaa dhakaa bu'uuraa kaa'uu jedhuun olola oliif gadi fiigee ijibbachaa jirtutti ayyaana Irreecha Arfaasaa naannoo magaalaa Gincii bakka Tulluu Andaraasaa yookaan Aannannoo jedhamuun beekamu qarqara bosona Cillimootti qeerroo dargaggoota Oromoo fi sabboontota uummata Oromootiin bifa adda ta'een kan kabajame ta'uu maddeen qeerroo magaalaa Ginciirraa gabaasan. Gootonni uummanni Oromoo hedduminaan kabaja ayyaana Irreechaa kanarratti argamuun eenyummaa Oromummaa tokkummaa fi sabboonummaa isaanii kan jabeeffatan ta'uu gabaasaan qeerroo magaalaa Ginciirraa nu qaqqabee ifa godheera. Oduu biraan kanneen gubiinsa mana hidhaa Qilinxootti himataman hidhamtoonni 38 mana murtiitti dhiyaatan. Mana hidhaa Qilinxootti fulbaana bara 2016 keessa gubatee turetti yakka hidhata qabuun kanneen himatamanii jiran hidhamtoonni mooricha keessa jiran 38 mana murtiitti dhiyaatanii jiran. Irra jireessi himatamtoota kanaa Oromoo ta'uu kan dubbatan abukaatoon isaanii obbo Wandimuu Ibsaa abbaan alangaa akka maqaan ragabaatotaa iccitiin qabamee yakki ilaalchi dhaddachaa cufataadhaan geggeessamu mana murtii duratti dubbachuu isaa fi gama isaanii yaada mormii dhiyeeffachuu isaanii ibsanii jiran. Addacha kan biraarratti immoo kanneen Shawaa Bahaa aanaa Boosat keessaa warshaalee gubuu fi mooraalee waraanaa barbadeessuu yaalan jedhaman namoonni galmee Muhammad Aliyyi irratti himataman akka dhiyaatanii turan dubbatu. Garuu beellama lafarra harkisuun amala mootummaa wayyaanee kan ta'e murtoon tokkollee akka hin kennamnetu beekame.
Godina Gujii lixaa aanaa qarcaatti ijoollee uummataa sababa mormii darbeen hidhamanii allaageetti hidhamanii turan keessaa namoonni 42 calalamanii Adaamaa geeffamanii turan murtiidhaaf gara Yaabeelloo dabarfamanii manni murtii namoota 24 bilisaan gad lakkifnaan warri ijoollee fi hiriyoonni isaanii gammachuun simannaa yommuu taasisanitti namoota ijoollee hidhamanii gad lakkifaman simatan guuranii akka hidhan dhaga'ame. Namoota lakkifamu ijoollee sanaaf gammadanii gammachuu isaanii ibsatan humni waraana wayyaanee dargaggoota irraa qabeenya isaanii kan akka mootorsaayikilii saamuun fuudhanii gara mana hidhaatti akka geessan maddeen oduu sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo bakkichaa ifa godhan. Akkasumas maatii ijoollee sanaas doorsisaa akka jiran dhaga'amee jira. Waamicha uummata Oromoo hundaaf akkuma beekamu mootummaan abbaa irree wayyaanee erga fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti dho'ee kaasee ajjeechaa fi hidhaarraa duubatti deebi'ee hin beeku. Ammas haaluma kanaan uummata Oromoo mana hidhaatti guuraa jiraachuun ifaadha. Lubbuu hedduun itti wareegamee jira. Kumaatamaan kan lakkaa'amu lubbuun ilmaan Oromoo badee jira. Lolli liyyuu haayilii yeroo adda addaa wayyaaneen uummata Oromoo irratti bobbaasaa turtee fi jirtu ji'oota ja'a ol deemaa jira. Lubbuu fi qabeenyi Oromoo badaa jiru daangaa hin qabu. Ajjechaa fi hidhaa uummata Oromoo irra gahaa jiru tarreessuun barbaachisummaa hin qabu. Kana booda sirna nama nyaataa mootummaa TPLFitti caamsaa xumurri isaa ta'uu qaba. Kanaafuu uummanni Oromoo OPDO keessa kan jirtan, humna waraanaa keessa kan jirtan, poolisoota keessa kan jirtanii fi milishoota ajajoota olaanoo keessa kan jirtan hundaaf caamsaa 28 irraa kaasee walga'ii fi ayyaana garaagaraa TPLF waamicha taasisuu irratti dhiigi keenya madaan keenyas osoo hin qoriin wayyaaniif ragaduun qabdan. Yeroon fincila xumura gabrummaa finiinsuudhaan mootummaa wayyaanee kanatti xumura taasisuu waan ta'eef gaaffiin uummata Oromoo gaaffii mirga siyaasaa, gaaffii saamicha lafaa dhaabbachuu, gaaffii bilisummaa, gaaffii gabrummaa jalaa bahuu OPDO'n uummata Oromoo bakka bu'aa kan jirtu otoo hin taane fedhii wayyaanee raawwataa akka jirtu hubachuun diddaatti fufuu kan qabnudha. Kanaaf kurmaanni fuula keenya dura jiru kun xumura sirna mootummaa TPLF akka ta'uuf uummanni Oromoo bakka jiru caamsaa 28 bara 2017 irraa kaasee fincila xumura gabrummaa itti fufuu akka qabu qeerroon bilisummaa waamicha isaa dabarseera. Dhumarratti maanguddoon Daraaroo Guyyee jedhamu nama ganna 70 keessa kan jiru jiraataa aanaa Shaashamannee ganda xaaxessaa dhaaddeessaa daangaa aanaa Shaallaati. Akkuma nama Oromoo kamittuu qabsoo fincila diddaa gabrummaa bara 2015 fi 16 keessa finiinte duukaa bu'aa kan turanidha. Ifattis ajjechaa hidhaa fi dararaa waraanni diinaa qeerroo Oromoo irratti geggeessaa turee fi jiru qaama dhimmi ilaaluu fi maanguddoo naannoo isaanii wajjin mari'ataa turan. Itti milkaa'uu garuu hin dandeenye. Hiraarsaa fi gidiraan humna waraanaa fi agaaziidhaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu daran babal'atee itti fufe. Qeerroo fi maanguddooleen aanaa fi ganda isaanii keessa jiran hedduminaan wareegaman. Mustafaa Hussein dabalate. Gaagaamni hedduunis ni qaqqabe. Haalli uumame kun daran obbo Daraaroon dheekkamsiise. Bu'uuruma kanaan qabsoo tana teenyee dargaggeessa qofatti ilaaluu hin qabnu jechuun gama danda'ameen tumsuuf jecha murteeffatan. Mul'ata sanaan osoo jiranii odeeffannoon akka qabaman yookaan tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaba jettu miliqxee bira geette. Gaaf kana duutii manattuu dhufaa jirti mee fuula keessa itti deemna jechuun walakkeessa bara 2016 keessa gama gaara Shaallaa ajjeetti malan. Baatii dheeraadhaaf baqatanii gaara keessatti dabarsan. Falmii hedduus humna weerartootaa wajjin erga godhaa turanii booda garuu humna addaa mootummaan gaara ajjeetti bobbaaseen eebila 2017 keessa harki isaanii qabamuu danda'eera. Maanguddoon gootummaa fi sabboonummaa cimaadhaan beekamu sun bifa kanaan harka diinaa galuu danda'eera. Harka isaattis cancalli galee humna diinaa jalatti kufaniiru. Meeshaa waraana hedduu qabdaa akkasumas namoota waraana qaban eerii jechuun yogguu doorsifaman ni mul'atu turan. Wayyaanonni duuba dhaabbatanii gama dabballee OPDO'tiin dirqiidhaan himsiisuuf yogguu yaalan arginas dhageenyas jedhu. Isaan garuu akka qabeenya yookaan waraanaa fi dhimmi nama biroo hin beekne dubbatu. Goonni kun gaafa qabame kaasee achi buuteen isaanii hin beekamne. Maatiin isaanii maanguddoo kana gaafachuu fi iddoo itti hidhaman beekuu hin dandeenye. Qaamota garaagaraa sadarkaa adda addaatti jiran gaafatanis namni furmaataa fi kallattii sirrii kaayuuf hin argamne. Inumaayyuu doorsisnii fi dararaa cimaan maatii kanarra gahaa jiraachuutti himama. Fayyummaa fi lubbuudhaan jiraachuu isaaniitiif shakkii guddaa qabna jedhu. Uummanni Oromoos dhimma maanguddoo kanaa akka duuka bu'ee hordofuuf ni gaafatu. Kanaafuu wal haa iyyaafannuun dhaamsa keenya jechuun qeerroon bakkichaa gabaasanii jiran.
oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaadhaaf jennee kanumaa qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 1740 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessiste jaallebiiftuu turtee horii buli jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun sirba tokkoon booda gara qophii addaa jaal abdii bilisummaan dhiyaatuttan isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Aware gamtu male lubbuun kiyyaa sabee sadii kumale lafeen kiyyaa hidhaa sodaa reebamuu bakaa aniin kennu muree alagaa biyyaa duutee abaddu male lubbuun kiyyaa. Aware gamtu male lubbuun kiyyaa sabee sadii kumale lafeen kiyyaa hidhaa sodaa reebamuu bakaa. Anin kennu muree alagaa biyyaa duutee abaddu malee lubbuun kiyyaa. Jarri kalee haayuu eegaa goota Oromoo hidhee gariin ajjeese hiika barattoota saree nyaachisee. Godaannisa seenaa numa adeessanii yaa Oromoo bifa jijjiirrachuun deebi'an har'ammoo. Jarri warri bulguun eeyyeen deebii ellebii waraabessaa warra naasuun qabnee sanyii bineensaa. Yoo siin galleef dubbiin siifaa galuu yaa Oromoo bifa jijjiirrachuun deebi'an har'ammoo. Mano adara rabbi warrobbini wal mari'adha seenaa galuu meeloo yaadadha dhiigaa lammii keessaniif naasuu qabaadha. Tigraay irraa muumee yaa jara namaraa fidanii kan lafa keenya irratti abbaa ta'anii. Kahibalee Qeerroo karraa fedhan maqsiyaa barata Qeerroo bilisummaa fi Oromoota. Dubbiif roorroon maaster filaanii kunnuun taane hin kenninu murree nu finfinne. Hin kenninu murree nu sabbata. Irratti dhangala'ee fiigi barattoota. Hin kenninu murree nu buraayyoo. Irratti dhangala'ee beekaati wayyoo. Kenninu murree laga taafoo irratti dhangala'ee daa'ima guddoo. Kenninu murree galaan sulultaa irratti dhangala'ee qeerroo Oromoota. Walirratti laalumee dubbii kana hanga mirkaneeffannoo abbaa biyyummaa bahaadiyaan kaabaa kibbaan uummanni Oromoo ka'ee bakka jirtu bilisummaan keenya qabsoo malee nuftu. Qeerroo barataan ka'ee bakka jirtu bilisummaan keenya dhiiga malee nuftu. Qotee bulaa daldalaan ka'ee bakka jirtu bilisummaan keenya falma malee nuftu. Oromoo biyyaan baas ka'ee bakka jirtu bilisummaan keenya qawwee malee nuftu. Ya boree biyya abbaa koo namarraree. Ya boree biyya abbaa koo namarraree. Ya boree bilisummaa namarraree. Ya boree bilisummaa namarraree. Sangaa kanan malee. Ya boree bilisummaa namarraree. Kooti homaa nyaatu. Ya boree bilisummaa namarraree. Yoo qolatan malee. Ya boree bilisummaa namarraree. Kedhee namaan naatu. Ya boree bilisummaa namarraree. Afaffaru yoo humna qabanii malaan na'u yoo humna dhabanii. Sii kabidaanootti gattisi yoo seen didde gufii dhabamsiisi. Sii kabidaanootti gattisi yoo seen didde gufii dhabamsiisi. Abaa'oodha abbaan biyyaa wabooda kaa abbaan biyyaa Oromoodha abbaan biyyaa Qeerroodha kaa abbaan
biyya diinaan falmaa jira wabokoo daangaarraa kangaarraa naarii boree qabu diinarraa diinaan falmaa jira wabokoo daangaarraa kangaarraa naarii boree qabu diinarraa diinaan falmaa jira barataa lamboorraa kangaarraa naarii boree qabu diinarraa diinaan falmaa jira barataa lamboorraa kangaarraa naarii boree qabu diinarraa kangaarraa naarii boree qabu diinarraa kangaarraa naarii boree qabu diinarraa wallo kamiseerraa harii qabu diinarraa jimma wallaggarraa harii qabu diinarraa iluu abbaa booree harii qabu diinarraa boorana gujiirraa harii qabu diinarraa shawaa karrayyuurraa harii qabu diinarraa baalee fi arsiirraa harii qabu diinarraa dirree harargeerraa harii qabu diinarraa midhaagan jal'oorraa harii qabu diinarraa sabni oromoodhaa harii qabu diinarraa lammiin oromoodhaa harii qabu diinarraa qeerroon kaayilolii hidhadhu akka dhiiraa leencaatu siyaama kodhee qabsoorraa qeerroon kaayilolii hidhadhu akka dhiiraa leencaatu siyaama kodhee qabsoorraa wabootu siyaama kodhee qabsoorraa jajjabee siyaama kodhee qabsoorraa gootaatu siyaama kodhee qabsoorraa qeerranti siyaama kodhee qabsoorraa qeerransa siyaama kodhee qabsoorraa. Hidhaa ajjechaa fi saamichi bu'aa caamsaa 20ti. Mootummaan wayyaanee waggaa waggaan caamsaa 20 guyyaa bilisummaatii guyyaa walqixxummaa fi dimokiraasiin sabootaa itti dhugoome jettee erga sirbitee humnaan nama sirbisiisuu eegaltee oolee bubbuleera. Caamsaan bara kanaas waggaa 26ffaa mootummaa wayyaaneeti. Wayyaaneen baranas dhiphuu hamaa keessa jirtu kana haguuguuf fakkeessiif sirna kabajaa geggeessuuf bakkaa bakkatti daassii dhaabaa jirti. Akkuma sirba dirqii jedhamu san dibbeen fakkeessii wayyaanee fi lukkeelee ishee Tigraay Finfinneetti reebamaa jira. Keessumaa miidiyaaleen tajaajiltuu sirnichaa ta'an maqaa guyyaa kanaatiin bu'aalee argaman jechuun dhugaa turee fi jiru dhoksuun wayyaanee faarsaa jiru. Hololli dhageessisaa jiran hedduudha. Haa ta'uutii caamsaan 20 akka jedhamaa jiru guyyaa walqixxummaan guyyaa mirgi dhala namaa nageenyii fi misoomni sabootaa itti mirkanaa'ee fi guyyaa dimokiraasiin itti argamee odoo hin ta'in caamsaa 20 guyyaa saboonni biyyattii keessumaa uummanni Oromoo gabrummaa caaluuf itti saaxilame waan ta'eef guyyichi uummata biratti akkaan balaaleffatamaadha. Uummanni Itoophiyaa keessumaa uummanni Oromoo erga caamsaa 20 bara 1991 as hidhaa dararaa ajjechaa fi saamicha dorgomaa hin qabneef saaxilamee makaraa jira. Kanarraa ka'uunis uummanni Oromoo murna maqaa sabaa fi sablammootaatiin daldalaa jirtu wayyaanee murna weerartuu abbaa irree saamtuu sadarkaa hin qabne ta'uudhaan beeka. Dhugaan jiruu fi kan waggaa 26 darbaniif impaayera Itoophiyaa keessatti mul'achaa turee fi jirus kanuma. Murni maqaa misoomaa, bilisummaa, walqixxummaa, dimokiraasii fi nageenya waaraa fide jettee waggaa 26f kakachaa turteef jirtu kun kan ittiin kakachaa turteef jirtu keessaa tokkollee hojiirra hin oolchine yookiin hin dhugoomsine. Har'a biyyattii keessa nageenyi, misoomni, dimokiraasii fi walqixxummaan irraa hololamaa turee fi jiru gonkumaa hin jiru. Dhugaan akkasii yoo laaboraatoorii wayyaanee keessa jiraate malee biyya wayyaaneen bulchaa jirtu Itoophiyaa keessa hin turre hin jirus. Fuulduraafis bulchiinsa wayyaanee jalatti mirgi uummattootaa ni kabajamaan saamichi ajjechaa fi dararaan uummatarraa ni dhaabbataan waan hin yaadamnedha. Odoo waa'een guddinaa fi dimokiraasii haasa'amuu waggoonni 26 gatii malee hafaniiru. Bakka guddinaa fi dimokiraasii kan waggoota 26 darbaniif bulchiinsa wayyaanee jalatti kan bakka bu'e ajjechaa, hidhaa fi dararaa akkasumas gadadoodha. Keessumaa gama nageenyaatiin wayyaaneen uummata Oromootti waraana liyyuu haayilii jedhamu gama Sumaaleetiin, gama Gambeellaa fi Benishaanguliin, gama Affaariin hidhachiiftee itti bobbaaftee goolaa turte. Ajjeefamaa, dararamaa, qe'ee fi qabeenya ofiirraa buqqifamaa turan uummanni Oromoo. Ammas akkanuma. Beellis yoo xiqqaate Oromiyaa keessatti waggaa waggaan nama miiliyoona 10 ol dararaa jira. Walumaa galatti Oromoon bara bittaa wayyaanee kana keessa keessumaa immoo waggoota lamaan darbanii as ilmaan isaa mirgaa fi dimokiraasii isaaf qabsaawaa turan kumootaan ajjeefamaniiru. Kuma kurnootaan mana hidhaatti darbatamaniiru. Kan hafan immoo biyyaa godaansifamaniiru.
Egaa murni qaanii fi maallaan jedhanii hin beekne wayyaaniin xurii kana mara baattee akkuma kanaan duraa mi'eeffattee baranas waa'ee gaarummaa caamsaa 20 hololuuf yaalaa jirti. Murni kun guyyaa bilisummaa, guyyaa walqixxummaa, guyyaa nageenyi, misoomnii fi dimokiraasiin itti mirkanaa'e jettee odeessitee akka odeeffamuuf yaalaa jirti. Keessumaa bara kana oduu akkanaa ija dura godhattee gadi bahuun qaanii guddaadha. Ishiin garuu qaanii tokko malee nutti hololaa jirti. Dhugaan lafarra jiru garuu faallaa kanaati. Akkuma beekamu har'a fincilli xumura gabrummaa uummanni Oromoo geggeessaa jiru murna tana dhiphuu hamaa keessa galchee jira. Biyyattiinis yeroo ammaa kana labsii yeroo muddamaa jala jirti. Uummanni meerree misoomni jettan, meerree nageenyi jettan, meerree walqixxummaan erga nageenyii fi guddinni jiraatee, erga dimokiraasiin jiraatee maaf bulchiinsa waraanaa jalatti mankaraarraa, maaf waraanni koomandi poostii nu ajjeesaa jechaa jira. Wayyaaniin garuu kanaaf deebii hin qabdu. Bakka kun deebii hin argannetti ammoo maqaa walqixxummaa fi dimokiraasii akkasumas nageenyaa fi misoomaa jedhuun olola fokkisaa geggeessuun of gowwoomsuudha. Wayyaaniin of gowwoomsaa jirti. Ololli geggeeffamaa jirus uummata biratti, keessumaa uummata Oromoo biratti fudhatamaa waan dhabeef kunoo maqaa lafa duraan qonnaan bulaarraa maqaa investimentiitiin fudhatame deebisaa jira jechuun olola sobaa geggeessaa jirti. Kanaanis afaan fajjii uumuun ijibbaatti. Caamsaan 20 bara kanaa uummata Itoophiyaa keessumaa uummata Oromoo biratti kan duraa caalaa fudhatamaa dhabeera. Kan duraa caalaas akka mormamuu fi dura dhaabbatamu shakkiin hin jiru. Uummata Oromoo sirna kana ofirraa buusuuf qabsoo hadhooftuu geggeessaa jiru biratti miti. Isaanuu wayyaanotaa fi ergamtoota sirnichaa kanneen akka OPDO birattuu qabbaneeffamaa jiraachuu keessa beektonni saaxilaa jiru. Ergamtoonni kun gabaasa dhiyeessaa jiraniin uummanni ennaa waamamee dhufuu dide yoo dhufes akka du'a ga'iitti taa'ee baha malee nu hin dhaga'uu jechaa jiru. Kanarraa ka'uunis akka dur daasii dhaabanii Oromiyaa keessatti sirbuun baranaa ni ulfaata. Oromoon dhimma caamsaa 20 sababeeffatee sirbuuf hin qabu. Caamsaa 20 Oromoof wanti fide yoo jiraate hidhaa, dararaa, ajjeechaa, qe'ee fi qabeenyaa ofirraa buqqifamuudha. Saamichaa fi beela dorgomaa hin qabne isa affeere. Walumaa galatti caamsaan 20 Oromoof guyyaa gaddaa malee guyyaa gammachuu miti. Sabaa fi sablammoonni nageenya, walqixxummaa fi guddina argatanis hin jiran. Kan itti duroome, kan itti jiraachaa jiru isaanuma wayyaanotaa fi waahillan isaanii akkasumas leellistoota sirnichaati. Kanarraa ka'uun guyyaan kun guyyaa gabroonfattootaati malee guyyaa saboota cunqurfamoo miti jechuun ni danda'ama. Egaa dhugaa kana hubachuun saboonni biyyattii keessumaa kan cunqursaan itti hammaate uummanni Oromoo holola diinaa kanaaf gurra kennuu dhiisee qabsoo isaa finiinsuun daandii filatamaa fi dorgomaa hin qabnedha. Kan kanarraa hafe ani Oromoodha ofiin jechaa kanneen wayyaanee jala fiiguun guyyaa gabrummaa kanaa akka guyyaa bilisummaatti dhaadheessuun uummata Oromoo irratti lafa dhiituuf abbalan yoo adaba godhatan wayyaaf. Kan lakkii jedhamoo uummanni Oromoo keessumaa qeerroon akka adabbii madaalawaa kennuuf shakkii tokkollee hin qabnu. Walumaa galatti uummanni Oromoo ilmaan isaa waliin ta'uun warra guyyaa kana isarratti ayyaaneffatus ta'ee jala fiigduu haxaa'ee ofirraa baasuuf caamsaa 20 wayyaanes caamsaa xumuraa gochuuf warraaqsa fincila xumura gabrummaa fi qabsoo finiinsanii itti fufuun yeroon isaa amma jenna. Kana utuu beekuu diina ilmaan Oromoo waliin kan dhiichisu dhalli Oromoo yoo jiraate diinummaa uummata Oromoof qabu mirkaneessuu isaati. Baroota mootummaa gabroonfataa fakkeessii dimokiraasii, misoomaa fi nageenyaa faarsuu kana keessa lubbuun uummata Oromoo, dhiigni barattoota qaqqaalii egeree biyyaa kan dhangala'ee, lafeen gootota Oromoo badii tokko malee bakka maleetti cabee, dararaan hayyoota Oromoo mirga isaaniif falmanii mana hidhaa keessatti jireenya isaanii dabarsaa jiranii nutti dhagahamuu qaba. Yeroon kun yeroo diina keenya ofirraa kaafnee bilisummaa mataa keenyaa keessa jiraachuuf wixxifannudha malee yeroo diina keenya waliin dhiichisnee bara gabrummaa ofirra dheeressinuu miti. Kanaafuu cidha diinaa dhiifnee shira diinaa haa fashaleessinuun dhaamsa kooti. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Horaa bula. Jiraachuu deemnus wal bira yaadni koosin bira fagaannuus biyyarra
turrolee walgara kaayi lammeekoo abdii guddiini sagaafataan ariifatee qabsoonni jiraachuu deemnus walbera yaadni koo simbira dantuu fagaannus biyyarra turrolee walgara kaayi lammeekoo abdii guddiini sagaafataan ariifatee qabsoonni Galu toko jane, galu firane. Lolo di bumbi ya bane, kapso de chaba pachane. Omoko, inji fane galu toko jane, galu firane. Gara jirti gara maraan kan gara bitamte qabsoo hubatte gaafa kunni dhufaa guyyaa jalaalannu qeerroo walii gallee guyyaa barbaadu kaayi mateessa araada yeroosa kaayi mateessa yeroo wal gurmeessa. Turrolee walgara kaayi lammeekoo abdii guddiini sagaafataan ariifatee qabsoonni jiraachuu deemnus walbera yaadni koo simbira dantuu fagaannus biyyarra turrolee walgara kaayi lammeekoo abdii guddiini sagaafataan ariifatee qabsoonni. Lolo di bumbi yaa baane qabsoo deecha baafachaane omoogo injifannee galu tokko taane galtuu firaane. Lolo di bumbi ya bane, kapso de chapa pachane. Lamiko, yinji bane galu toko dane, galtu firane. Kayu kakasi. Basi kayo bitoma ke biyarra tamsasi lami wal kurmese kali wal podese bilisummaa duga diga merkanese kai matesa arada yerosa kai matesa iro wal kurmesa kai matesa oroda hundesa kai matesa iro wal kurmesa. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf dhiyeeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii keenya guyyaa booriin hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaa bilisummaati.